تسكباي أمن أكن جمدو تأم نرجتو فولا كورتين بيكسيسو أمي رتك ودا بلشون بربادة تولي وجافي جاجا أما مجالا سنرة أبني أسجر تريني أسجر وما مفانا ولد رفيني أني وما جرو كيس كوبا إجمدو نتأثير على دوك أنا جرو كان قافينا تتيادو هم كان هم جبي في قدون كيس كوت بكلي قدتي دراروت أتكم تجراجة باتي جالستينا لالتا أتكم تجريني صوبا قافن جراد وكيسكي أكم تدن دائمي أدادو أكمت إيجا كيمتيان ألا كيمتيان جالد دمتي كنوكو نيادة يروسنا كما كتئ Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa bahata. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya bahachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtaniin ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 7 yookaan Duwwaa 988 60 70 80 yoo jettane bilbilli keenya banaadha. Yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Garuu mee haati koo akkamitti duute?
Kana natti himi. Haati kee daa'imti sadaffaan garaatti hafeenii ture. Yeroo sanatti ciniinsuutiin duute. Har'as hin soobdaa adaadu. Har'as moo? Dhugaa dubbachuuf abbaan keessan haadha keessan ulfaan baay'eetuma ture. Sababa kanaatti kan isheen ulfana garaatti tuubaattu du'uu dandeesse. Kanuma. Waan hundumaa dhageera. Beeka. Adaadu. Ofis hin soobinsichi. Namas hin soobin. Oolee bula malee dhugaanii numa ba'a. Waan darbe sobanii sirreessuun hin danda'amu. Har'a dhugaa dubbatanii boriif waan sirrii jiraachuu wayya. Amma ka'iitti deemi asii. Ani haala ammas jirutti baay'ee gammadduudha adaadu. Keessi koo nagaa argachaa jira. Siifanittis eenyuttu haalan irra jiru ni min. Atis deebiteen dhufin. Angaafan tasgabbaa'u. Siin bilbilas nan dhufas. Oolmaa kana qofa naa ooli. Citii kana eegi. Kennu. Kanarra sitti dhiyaa waan ta'eef ka'ii deemi. Kennu akkamitti miillan dhufeen deema? Isa wayyaa adaadu. Ka'i. Homaa keessi keen shakkiin. Sin gaddisiisu ilmoo. Harka ququllaa akkamittiin hin gala. Si fudhadheen galadheen barkan dhufeen. Sitti dhiyaa adaadu ka'ii deemi. Kennu. Haa ta'u nan deema. Atumti asumatti fayyaa naa ta'e. Waan tokko gochuu hin danda'u. Silaas maalan godha?
Eenyu warra mana akkam jirtu? Nagaa keessa. Sabaate maal gochuu dhufte mana koo? Ija kee ashaboodhaan niqattee kan qe'ee koo dhuftu kan jireenya ilma kooti bal'eessite sitti qaannan amma immoo mana naa dhuftaati. Hin qaanuftu maal salphuun aadaan beektu safuun beektaati. Maal inni sin godhee maazar maal taatanii? Kara deemtuu mandaa. Maal inni sin godhe? Maal inni sin godhette jireenya mucaa kooti diigdee. Mucaan siinan ishee kana? Isheedhuma mucaan siinan. Maaltu dhufare? Isheen immoo haadha manaa siinan. Sidhaati manaa siinan. Isa faanas jiraachaa jirta? Lakkisitu haadha manaa ta'aafi. Akkasidha? Intala seexana meelaala jedhe sitti meezanaadha. Meelaala maal sitti fakkaate? Meelaala meelaala. Bayi qe'ee kooti. Bayi jedhe. Harmee maaliif akkasittiin jirtu? Siinaan kana dhageenyaan baay'ee natti haaraa. Maal sitti haaraa? Nama jireenya isaa bal'eessee bultoo isaa bal'eessee dhala isaa bakkeetti hambisee har'a immoo maala godhu maal dubbata? Waan si galchuu qabu. Waan tokko hin dubbatin siinaan anaannaa gaafatu calchisitti ol seenu. Harmeen jedha isheen. Isin talaqoo ol deebi'aasin ani waanan godhu nan beekaa gad deebituun kun. Si muka balbala shantama bawa stooriitiin qabnaa laata? Ilaalle garuu waan ga'u natti fakkaata. Caalbaasii yeroo darbe dorgomni sana moonee jirra. Sanaafiyyuu isaan immoo ariifannaadha waan barbaadaniif mee ilaalaatti daddafnee qopheessinaaf. Tole. Hello? Yoo. Amma bakka hojiin jira garuu dafee hin gaa'amtu bakkuma yeroo darbeetti shaayii buna echaan eegi. Tol. Maal gootu seeti? Namichi yeroo darbe orderii isiniif kennite sun jira miti dhufee dhabee deebi'e. Isaaf amma dhufa sa'aat booda kan dafaa xumuraa eega ammumaan deebi'anis. Daddafaa jabaadhaa. Kan sedih yeroo gabaabaa kana keessatti wal fuuna jedhee yaada beeku. Ano yeroo gabaabaa kana keessatti maal akka yaada koo na jijjiirsisee hin beeku. Adaadoof siifaniyyuu maal si tuqsiiseetu jedhanii gaaffiidhaan na gaggabsaa jiru beekta. Firook ammaaliyyuu haa ta'u si dhabuun barbaadu. Dammaqo anis si dhabuun barbaadu. Tokko akkana jalaas fudhannee jedhee. Ana maaltu na fudhateetteetu. Yoon ta'in ana kan sodaachuu qabu. Simo sisa. Lafi mees. Maali? Ana tibba kana waan siinan oomaanatti bareedaan jiru. Sanirrattuu fuulli isaa akkana hojii dhufee akkas kaasee teechisee nagaan ta'a jedhee deemaa. Eenyu? Ana Harmeeko. Gurbaa? Nagaa jirtu? Seeni maaloo? Akkam? Seenu asumatti sin dubbisa nagaa jirtu? Maal taate? Nagaadha.
Jirtaati. Naguma jirtu. Akkam gurgura? Nagaa keessanii? Nagaa keeti? Nagaa galata waaqa. Maal eessatti baddee akka kan? Maal akkuma garaagaraatu na balleesse. Sun dubbisu. Maalan balleesse? Akka ilmoo kootti akkan si jaalladhu beektaa maal taatee baddee akka kan? Sirriittan beeka. Nagaa dhabde? Yaa waanuma adda addaatu na balleesse. Seeni Siinan jira laata isan barbaade. Injiru siinanii sa'a 7 gaditti illee hin dhufu. Sa'a 7? Amma seeniiti buna dhuddee deemta. Erga akkas ta'e asumattan dhimma koosinitti maddee deema. Cufaa asumatti dhaabattee haasoftee deemta. Nan ariifadha waan ta'eef. Hin qaanoftaati kottu innis dafee dhufuu danda'a. Dafeen dhufuu yoo barbaadde immoo nan bilbilaati kottu maal taateeti oolsi. Akkas jettanii? Seeni ilma koo? Inturulleedha. Waan xiqqoo isinitti maddee ta'u. Seeni gooftaa koo. Tole, tole. Maal gurbaa akka kana baduun garuu? Rakkinuma addaatu na balleesse. Dhugaan isin hin Garanke dubbi kaba ya sinan ko beka chaliste male bishan da fami jire male wane dudubana jette kurtu mi gurbe ya irra olen hado fi ofitti nama qabdi irra gade hador maati ofirra nama qabdi ya mujjan jirbin toshu irra muram male gammadan dubbin ofsu jala ofsa male aha Ani jiru Madosha I know. Oh, mi amtet. Imbukis in chapsin. Wani da mifiti. Gubara adusa. Jalano asajid. Madosha asinati innas chigannatuma. Sifani ha? Imurinka. Sini da. Amma fagita sifani. Amma fayita. Infaita. Amma fayita. Infaita. Omantato. Enough. Infaita. Ya mumanu darba. Dhimma guddaa tokkoon isinitti machuuf. Maali immoo ilma koo? Dhimma guddaadha badii guddaa waan dalageef isuma isinitti machuuf. Beekeera dhageessa ammaan booda nan duraan badin malee isa kan darbe dhiifama sii godheedha homaa tokko rakkoon qabu. Armee koo akkas miti. Badiin kiyya badii cimaadha. Isa amma isinitti machuu dhufe. Badii cimaa jechuun maal ilma koo? Lubbuu namaa sirkatti bade moo? Yoo sas yoo ta'e Oromoon aadaa qaba. Akka aadaa keenyaatti gumaa baafnee walitti sin araarsina. Amma kana maaltu si cinqe? Akkas miti. Armee isin ana akka siinatti na laaltu miti. Mataan karaa baatee wal laaltu jedhan malee ana akkuma siinanittiin si ilaala silaa dhuftee na dubbistaa turte. Akkas miti. Waan sinitti hima. Maalii dhala koo? Moonetii fi siinan adda kan baase ana. Moonetiif siinan adda kan baase ana. Moonetiif siinaniin eessitu adda baase? Eeyyeen. Akkasnaan jechaa jirta abdiisa? Eeyyeen Armee koo. Atumti moo? Kana yoon jedhu suura sobaa siinanitti kan agarsiise ana.
Moonit akka nama biraarraa hulfoofte kan itti mehan. Kanarraan kan ka'e siinan horii laatee fi akka isheen ofirraa baasistu taasise. Isheen garuu hin raawwanne. Kun hundi mataa kootti na ulfaatee har'a iddoon lixudha. Kana booda Moonit anaaf waa tokko miti siinaniif malee. Kanaaf dhiifama guddaa kanaa booda. Abdiisa maal naan jechaa jirta? Abdiisa inni siinan hiriyaa dhugaan inni qabu si qofa malee nama biraa hin qabu. Dhiifama naa goota jirtu. Eeyyeen dhiifama kana sii godhu garuu yoo ati mana kootti baatee baay'inarraa. Abdiisa. Main nagamiti. Sige. Okay. Raajii Abdiisaan gochame. Kubbaa Abdiisaan sirratti taphataa ture. Abdiisaan eenyu arme? Abdiisaa Mariyaa koo. Abdiisaa lama qabdaariyaa. Abdiisaa ana akka keetti ilaalu. Abdiisaa takka qaroo ija keetti ilaaltu. Ana akka ilma koo lammaffaatti kan inni ilaalu. Waan inni nu godhe sitti mudan. Maani waan addaa maal nurratti raawwata arme Abdiisaan? Maal tira wanti addaa wanti inni nurratti godhe? Badheessaan isaa lakkaa'ame. Waaqni nan kadhadhu garuu nan ganamaa galgala kadhadhu. Akka saree maraatuu fiigsaa fidee balbala koo dha'ee tokko lama jedhee cubbuu sanaa tarreessee deeme kaa Abdiisaan. Inni riyaa keetii. Maani waan irratti maartu kun? Yakka guddaa raawwateera. Sirrattis, narrattis, mooneetii irrattis. Guutummaa mana keenya jireenya keenya diigeera. Waaqayyo garuu dabarseetti nu kennine. Maal godhiyaan? Isaa ka'een maal akkasitti eessatti akkan xumuru hin beeku. Waa'ee isaa waa'ee Abdiisaati. Yaadattoo yoo ta'e yeroo mooneetii wajjinii wal dhabde suraanni jalqaba kaasee fidee sitti agarsiise. Yaadattoo? Yaadattoo yoo ta'e yeroo mooneetii wajjinii wal dhabde suraanni jalqaba kaasee fidee sitti agarsiise. Yaadattoo? Na yaadadha. Yaadatta? Maal isa duwwaadhaan immoo aferee? Mooneetii sirraa mitii nama biraarraa ulfooftu jedhee sitti moo hin himne? Natti miira. Maaltu ta'e? Kun hundumtuu sobanni guyyaa saafaa abjoote. Abjuun abjootaa turedha. Dhageessa soba kan jenne immoo kanatti na dhossite keessaa. Mooneet akka ulfa ofirraa baastuuf birriitti kennitee ofirraa baasisii jetteettamu hin jenneti. Ati natti himteettaa kana. Ngoonee kanati. Inni kun immoo kan isa siin dhugoomsu. Kana hundumaa akka ati gootu Abdiisaatu natti. Arme. Abdiisaa riyaa kootu waan kana du'aan irratti raawwate. Riyaa kee? Riyaadhuma kee. Obboleessa kee fa'a. Akkamitti gadhiisteeti gaafa inni mana kana dhufe arme? Akkamitti gadhiiste Abdiisaa? Akkamitti gadhiiste? Akkamitti tursitee nan eessisne arme? Sariin kun. Kanatti gadhiiste. Amma inni natti dubbatee xumurtuyyuu dhaggeeffachuu hin dandeenye. Maal godha? Seexana saafaa wajjinii mana koo keessatti maal jedheen haasaa ilma koo? Kanaatu garaa koo
yaadi meetu mucayyoo sana ajjeesteetta ta'e. Amma tu mucayyoo sun galaafatamteetti ta'e. Maal akka ta'u yaaddeetta? Hirrisaa nama fakkaata. Keessi isaa garuu bineensa jechuudha namni suni. Sinan. 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 Meeshii sana yoom baasna fi? Ganama barraaqaan kottaa fi'a. Tole. Yeroon gaheera ati hin baatu ture? Isin deemaa annan dhufa. Abdi! Abdiisa! Dhiifaman nageenya. Maaliif jaga kanatti iyyeetu osoo akkam? Hayaa jirtaa? Nagaadha? Kam abdi? Fayyumaa? Dhiifaman Nagaadha? nageenya. Maal kottomee siini bokkaarroo baay'iramaa? Lakki amma nan jarjara yeroo biraa wal agarree wajjin taphanna. Maali utuun akka kanatti iyyeessa waamu maaliif na dhiistee deemte? Waanan balleessi yoo jiraate kana balleessite siinan ettee natti himtu? Waan hundaa dhigaabbe harmee keetti meera Sinan. Jireenya koo erga balleessitee booda siidhaan nama gaarii. Kaleessas barbaadeen ture ati garuu na jalaa hafte. Hojiin natti baay'atee jette. Yaadni baay'ee biisitee ture. Gara jabeettiidha garuu ati. Lakkisa dhugaa garaa akkamitti isinitti jabaadha. Nagaadha miti garuu. Nagaadha. Waan si gaafadhamuuniiti. Akkam baay'ee si jaalladhu beekta. Si namanas. Meesiif abdiisa gidduu walitti dhufeenya jiru natti himi.